Beeksisa ilmaan Oromoo idil addunyaa mara keessa jirtan hundaaf haala qabsoo bilisummaa Oromoof tumsaa fi hirmaannaa isin gootaniif gamanumaan isin galateeffachaa WBOn sadarkaa qabsoo sirna mootummaa Itoophiyaa waliin godhu xumuraan ga'uuf jira. Kanaaf isa hafe xumuruuf deemamaa jiru keessatti hirmaannaan keessan ammallee murteessaadha. Saba keenyaaf biyya keenya hamaa dhufurraa dandamachiisuuf carraan qabnu humna ijaarsa keenya qeerroo fi WBO tumsuudha. Kana dhugoomsuuf tumsi WBO egeree Oromiyaa sagantaa guddaa qopheessee jira. Sagantaa kanarratti haala qabsoo Oromoo siyaasni keenya irra jiru irratti qondaaltonni WBO dirree qabsoo irraa fi hayyoonni Oromoo argamanii ibsa bal'aa nuuf kennu. Guyyaan waxabajjii 5 bara 2021 bakki karaa zuumii lakkoofsi zuumii 8 duwwaa 826 1227 irraan deebi'a. Lakkoofsi zuumii 8 duwwaa 826 1227 paaswoordiin zuumii 48 duwwaa 489. Yeroon akka lakkoofsa sa'a Waashingtan DC'tti sa'a 11 ganamarraa eegala. Maarreegaa isinis sagantaa Oromoo fi Oromiyaa dandamachiisuu kanarraa qooda fudhattanii gahoo Oromummaan isinirraa eegdu akka baataniif kabajaan affeeramtanii jirtu. Sabboontonni Oromoo waamicha Oromummaa fi Oromiyaa badiisa irraa oolchuu irraa nafuu nafinaa. Injifannoon uummata Oromoof tumsa WBO egeree Oromiyaa. Oh,
Beeksisa ilmaan Oromoo idil addunyaa mara keessa jirtan hundaaf haala qabsoo bilisummaa Oromoof tumsaa fi hirmaannaa isin gootaniif gamanumaan isin galateeffachaa waboon sadarkaa qabsoo sirna mootummaa Itoophiyaa waliin godhu xumuraan ga'uuf jira. Kanaaf isa hafe xumuruuf deemamaa jiru keessatti hirmaannaan keessan ammallee murteessaadha. Saba keenyaaf biyya keenya hamaa dhufurraa dandamachiisuuf carraan qabnu humna ijaarsa keenya qeerroo fi waboo tumsuudha. Kana dhugoomsuuf tumsi waboo egeree Oromiyaa sagantaa guddaa qopheessee jira. Sagantaa kanarratti haala qabsoo Oromoo siyaasni keenya irra jiru irratti qondaaltonni waboo dirree qabsoo irraa fi hayyoonni Oromoo argamanii ibsa bal'aa nuuf kennu. Guyyaan waxabajjii 5 bara 2021 bakki karaa zuumii lakkoofsi zuumii 8 duwwaa 826 1227 irraan deebi'a. Lakkoofsi zuumii 8 duwwaa 826 1227 paaswoordiin zuumii 482 yeroon akka lakkoofsa sa'a Waashingtan DC'tti sa'a 11 ganamarraa eegala. Maarreegaa isinis sagantaa Oromoo fi Oromiyaa dandamachiisuu kanarraa qooda fudhattanii gahoo Oromummaan isinirraa eegdu akka baataniif kabajaan affeeramtanii jirtu. Sabboontonni Oromoo waamicha Oromummaa fi Oromiyaa badiisarraa oolchuurraa nafuu nafinaa. Injifannoon uummata Oromoof tumsa waboo hegeree Oromiyaa.